daawwattoota keenya kabajamoo kun ka daawwachaa jirtan sagantaa Dr Google Shooti maqaan kiyyini Kadiroo Elemoonaan jedhanii as Dr Marara Gudina ogeessi siyaasaa akkasumas dura taa'aa paartii siyaasaa kan Itoophiyaa keessatti tokko kan ta'e as magaalaa Chicago dhufanii waan adda addaa gubbaatti dubbisuu barbaanne gaaffii deebii gabaabduu goona gaaffii gaafa dhukallee akka isaan gaggabaabsanii deebisan abdii qaba Dr Marara baga nagaan gara magaalaa Chicago dhuftan. Baga nagaan na eegdan. Gaarii haasaa keessan kalee ka waldaa qorannoo irra gootan keessatti wasadiitu tuqxanii jirte amaarii wasadiif nu injifatee jettanii wanni sadeen sun maali? Egaa durii dubbiin karaa mana beetikirsaanii jedhamu kuni karaa sanaa nama waaqni filate duukaa bu'aa isa jedhu sanaa akka ijaarsaatti yaada ijaarsaatti deemaa ture isaan baay'ee deemuu danda'anii seenaa keessatti lammaffaa immoo kan isaan gargaare afaan katabamuun kuni qalaaxee iddoo tokko fuudhee ergaa iddoo tokko fuudhee iddoo baay'ee geessee deebisa karaa gargaarsa sinfidaa amma gaafa jaarmaa gaafa kudha jaffaa keessatti warri Portugaal dhufanii mootummaa kiristaanaa kan gargaaranii qalaaxeen sun dhaqee achi ergaa fideetu xalaan sun gargaarsa fidee fidannee inni akkasiis gargaaradha. Sadaffaan immoo dubbiin qawwee dursanii bal'atanii argachuuni balance of power isa jennu kana jijjiire. Gaarii wasadeen jechuun tokkoffaan isaan caasaa waan qabaniif caasaa warra amantii bataskaan waan qabaniif lammaffaan ammoo meeshaa waraanaa waan argataniif sadaffaan ammoo xaaliyaa barreessuu waan beekaniif kenna instituutioniin tokkochi jiru kagadaa waan barbadaa'eef jette. Gadaan dadhabe barbadaa'ee miti waan dadhabeedha. Amma jaarraa kan keessallee warri waan biraatiin nu dursaa jiranii jaarraa kan keessa walamatti baay'ee barbaachisaa tokkinni teknooloojii lammaffaan qabeenya jaarraa 21ffaa keessa kanaan ammoo qabsaa'uu ittiin dorgomuu danda'uu qabnaa jette san gubbaalletti. Amma maanni achis jennu karaa bitaas ilaalu mirgas ilaalu rakkoon Oromoo guddaan amma akka jirutti akka sabaatti of ijaaruu dadhabuudha. Of ijaaruu dadhabuudha. Of ijaaree yaada ofii ijaaree gara fuulduraatti deemuu dadhabuudha. Kun immoo akka amma jiru kanatti qabeenya barbaachisaa teknooloojii barbaachisaa kana gubbaatti waanuma xiqqaa kana innaa laallu xiqqaa fakkaata garuu isuma kana gubbaatti rakkoo isaa hiikkate Oromoon sabni keenya dagee ce'uudhaa fi wanti si rakkisu baay'een hin jiru jechuudha. Biyya sana keessatti dachii bal'aa qabnaa, qe'ee bal'aa qabnaa, biyya guddaa qabnaa, saba lakkoofsa qabu, saba sirna dimookiraasii jechuun kanumadha. Sabni guddaan kun biyya sana keessatti mirga ofii kabachiifatee, mirga ofii eegsifatee, ollaan isaanis akka isa kabaju godhee biyya sana keessatti sabboonaa ta'ee jiraachuudhaa fi of ijaaruutu irra jira. Ijaaramuu qaba. Oromoon of ijaaruun baay'ee barbaachisaadha. Jaarraa kan keessa dubbii ijaaramuutu ijaaramaa jettee jirti. Ijaaramaaf garuu qabeenya barbaachisaa teknooloojii barbaachisaa kana gubbaatti sabni Oromoo alaa keessaa kana gubbaatti waa'ee ijaaramuu socho'uutu irra jira. Waa'ee ijaaramuu kan keessatti namni hedduun siyaasa paartii tokko qofa nu barbaachisa heddummachuun hin barbaachisu jedhanii atammoo kalee galgaloo dubbattu biyya Israa'el kan uummata miliyoona 5 qabdu kaastee Israa'el miliyoona 5 uummata qabdi. Gartee dhaabbilee siyaasaa 35 ol qabdi hundi isaanii waan gariirra wal dhabanii ammoo tokkummaa Israa'el irra walii galanii sanirra waliin hojjetanii dhaabni Oromoo kan adda addaas waan Oromummaa irratti waliin hojjannuuti paartiin heddummachuun ishee rakkoo hin qabu walii galtee dhabuutti rakkoodha jette waan sanii illee gabaabsumee nu jedhe. Ela wanti guddaan maanni waan barbaannu hoo beekne sabni keenya waan abjuu saba keenyaa fedhii saba keenyaa waan sabni keenya barbaadu hoo beekne rakkoo miti. Dhaabbiin lama sadii ta'u Oromoon ilmoo lama sadii wal bukkeetti guddifachuu hin danda'a. Dhaabbii saba miliyoonii 40 dhaabbiin 45 waan guddaa miti. Garuu waan barbaannu beekna hawwii saba keenyaa beekna abjuu saba keenyaa beekna kanaaf akka obbolaatti hoo dandeenye hojiin hojjechuudha. Hoo barbaachise dhaabbii tokko ta'uu nomaa miti. Garuu
hoo tokko ta'uu dadhabne attamitti wal hubanne attamitti wal bukkee deemne attamitti wal jabeessine attamitti iyya walii birmanne saba keenya of ijaaree saba keenyas ijaarra isa jedhu gubbaatti armas dhaaba deema kalee galgala waan jette yoo tokkollee taane waliin hojjechuu dadhabne dhakaa silaa walitti darbinu sun walirra dhiisne wayyana ta darbinu jette durii amma Chicago kayyoo dhufti kalee namni baay'eedhaan gammachuudhaan sisimate durii haasaa gosa tokko namni hin jaalatu wal arrabsuun hin jirtu maqaa walii dhahuun hin jirtu quba walii qabuun hin jirtu uummanni akka malee sisimate sun ammoo maal si dhagame hafuurii haaraawii tokko ni mul'atu. Annaanni biyya keessatti illee 97 dhibba 2005tti wanti baay'ee jijjiirame jechuudha. Tammasitti bulguun nutti dhufee qabsoo saba Oromoo balleessuuf dhufee qabsoo saba keenya gufuu ta'uudhaaf dhufee warri jedhan turaniiru jechuudha. Warrumta obbolaa keenya iyyuu wal hubachuu dadhabne turre jechuudha. Sabni Oromoo kan nu hubachuu calqabe sanaa qabeeti amma baay'ee jijjiiramaa jira. Anis baay'een itti gammade. Garuu isa jijjiiramaa jiru kana gara walii tumsuutti, wal gargaaruutti, wal jabeessuutti, wal ijaaruutti humna Oromoo ijaaramuun jedhan humna kana gubbaatti bobba'oo gubbaatti ammas asumatti soo ta'e hamma barbaade hin deemne gara fuulduraatti garuu warras jirtanis warri iddoo biraa jirtanis humna saba keenyaa ijaaruu gubbaatti hamma dandeessanii nu bukkee dhaabbadhaa nu gargaaraa wal ijaarraa walii tumsinaa walii daboo baanaa kana gubbaatti jabaannee hojjechuun nurra jiraan jedha. Haasawa kalee galgala jechuun waajjira hawaasa waldaa Oromoo kan magaalaa Chicago ijaaramuu gubbaatti waan tokko dubbattee jirta. Oromiyaa bilisoomsuufillee yookaan Oromiyaa dimookiraatessuufillee dimookiraasiifillee Itoophiyaa keessallee bulle jechuu warri kallachuu godhuu barbaadu galma minileekii kaaraatti kiiloo sun qabachuu qabna sanirra wala gargaaruu jetta. Sallee dhaamsa dhaggeeffatu. Karaa bitaas deemnu mirgas deemu Oromoon maal jedha bitaan isaa ta'u mirgaan isaa ta'u farda kooraan hanqatiin malee yaabbadhu sin jedha. Gaappiin siyaasaa gaappii waaqaa miti. Gaappii kamnaa wayya jettee karaa sii wayyu sana tarkaanfachuu danda'udha. Yaa kana ammani kanan jedhu maanni warri biyya sana Itoophiyaa jijjiirreet sirna dimookiraasii ijaarree sabni biyya sanaa wal kabajee wajjin akka bulu warri jennus galma miliik sanaa bilisa baasuun nurra jira. Warri immoo sana bira darbinee deemnee jedhee warri barbaadus galma sana fudhachuu danda'uutu irra jira. Amma kun hin taanetti wanti deemomtuu hin jiru laga ce'uun hin jiru ijaa kanaa hoo xinnaate ammasitti wal loluun luka qabanii wal harkisuun karaa kana baasaa karaa sun hin baasu jechuun anaa fi siyaasa lammaffaati jechuudha. Wanni bira kammoo atin akka malee dhaamtee dubbatte jechuun amma Oromoon xiqqoo lalaafachuu kan ilaalee warri Amaaraa bifa haarawaadhaan kahaa jira. Isaan gubbaatti fakkeenyaa fi Samaayawii paartii waan jedhamu dhaabatee jira paartiin sun bulchiinsa durii deebisu fedha. Samaayawii paartiin haqaa yookaan waan Itoophiyaa keessa jiru nu hubanne Samaayawii paartiin samii gubbaa jira. Haqa samii gubbaa hin bu'in lafa hin bu'in waan jiru nu hubatu nu ka Samaayawii paartii ka Amaaraa san ofirra dhiisne bifa haarawaadhaan michooma fi hiriyooma uummattoota kibbaa kan fakkaatan wajjiidhaan bifa haarawaadhaan uumuu qabnaa jettee atillee waan san dubbatte Dr. Bayyanaa Phaxroosilleen kalee waldaa qorannoo Oromootiif waan sun dubbattee jira waan hariiroo uummata Oromootiif uummattoota kibbaa gidduutti dhaabuu ga'ee Oromoon hundinuu akka ambaasaddarummaa taphachuu danda'an kan jettanillee daawwattoota qophii Dr. Google Showtii fi kanaafis sanas ta'u amma sabni kibbaa karaa seenaas haa ta'u jireenya duriis haa ta'u cunqurfama duriis haa ta'u rakkoo ammaas haa ta'u karaa ji'oogiraafiis karaa wajjin jiraachuunis haa ta'u karaa baay'ee nu wajjin jiraa jechuudha. Saba kana gargaarree saba kana jabeessinee laga ce'uu danda'uun nurra jira. Ofis Oromoon akka ta'utti of ijaaruudhaa fi aangoo biyya sanaa akka ta'utti qabachuudhaa fi sirna dimookiraasii biyya sanatti ijaaruudhaa fi sabni kuni saba ofitti qabuun nurra jiru saba wajjin hojjechuun nurra jiru nurraa gaaffii hin qabanii olaantummaa nurratti hin barbaadaa hin jiranii hoo baay'ee barbaadan sirna dimookiraasiitiin walqixxummaadhaan wal kabajnee wajjin bulla jechuu jaa barbaadanii fi har'as borus sabni keenya sabni kun miiltoo nu ta'e wal gargaarree wal qabannee humna walii horree wajjin hojjechuu hin dandeenya kun hojjetamuutu irra jira jedheetu yaada. Kalee waan isin jettanii gaafii Oromoo kamiyyuu gaafuma Oromoof Oromummaa ka humna siyaasaa horachuu ta'e ka bilisummaa tanaan dura deemsisuuf uummanni nu keessa jiraatanii warri xixiqqaan
sabni olla keenya nu waliidhaan nu birmatee tokko tahee yeroo argite isaan amantiin irra turatanii gaafin Oromoo dura deemu qaba. Oromoon hundinuu kan irratti ammoo ambaasaadera michooma gaarii akka isaan uumanii dhaamattee jirta. Waan gaariidha warri sagantaa kan daawwatuu fi Oromoon naannoo adda addaa guutuu addunyaa jedhanii dhaamsa kan akka isaan fudhatanii abdii guddaa qaba. Kaan ammoo yeroo amma kana miirii hafuurii haarawni am kalee marii gubbaatti Oromoon osoo walillee siyaasa ilaalcha guutuu waliigaluu baatellee waan waliigaluu irratti waliin hojjechuu fi akka inni haamilee qaba argina jirra warra Oromoo kana biyya ala kan jiraniif wanni dhaamachuu barbaaddu maali? Nuti sabni Oromoo alaas keessaas ofii ijaaru jenna. Sabni ofii ijaaree sabni humna qabu laga ce'uu hin danda'a, mirga isaa eegsisuu hin danda'a, of kabachiisuu hin danda'a, abbaa biyya isaa abbaa qe'ee isaa ta'ee socho'uu hin danda'a. Roorroos ofirraa deebisuu hin danda'a. Kanaafi alaas keessaas sabni keenya ijaaramu. Nuti amma humna keenya dhaabni keenya liigii dargaggoo Oromoos dhaabbatee akka dhaabbaattis jaarsoliis gorsituu kaawwatee socho'aa jirra. Wantiin keenya immoo istiraakchariin keenya immoo Booranaa qabee hamma Wallaggaatti, Hararii qabee hamma Kamiseetti dhaabbii Sawaafdoo jedhu dur wajjin tokko taanee socho'aa jirra. Dhaabbiin biyya keessa dhaabbiin Oromoo bilisa ta'ee of danda'ee hojjechaa jiru kanadha. Kanaan nu dirmadha, nu gargaara, nu bukkee dhaabbadha jechaa jirra. Obbo jechuun dammaqsa bulcha dammaqsa kanaan dura waan garirra walii galaa hin turre amma tokkummaan barbaachisummaan hubattanii walitti dhufuun keessa waan akka nama gammachiisu sanirra maal jetta? Sabnis baay'ee nuuf fudhatee baay'eetti gammadee nuuf fudhatee amma dhaabbii tokko taane irraa dhaabbii lama miti dhaabbii tokko taane irraa 100% dhaabu jedhee walitti makamnee dhaabbii tokkodha jechuu kooti. Ijaa kana tokko ta'uun kun bu'aa nuuf fidaa jira inneetu yaadna. Sabni keenyas immoo tokko ta'ee akka sabaatti hoduunis hoo jiraannes yeroo akka sabaatti akka laga ceenu sunis iddoo jirtanitti hamma humna keessanii hamma beekumsa keessanii hamma qabeenya keessanii nu duukaa bu'aatii akka dhaabbii saba kana keessa hulaa cufuu danda'utti hulaa cufuu yaalaa jirra. Kanaafi gargaarsa sin gaafachaa jirra. Kana nu gargaara. Kabajamoo daawwattoota kennaa kan daawwachaa jirtanii qophii Dr. Google Showtii sagantaa kan sila waan baay'ee mariif dhaga'uu barbaadan akkisanii qabdanii baay'ee beekaa anillee sila gaafachuuf hedduu fedhii qaba. Ammoo Dr. Marara Gudina isaanii gara Washington DC deemanii karaa gubbaa qabne gaafii gabaabduu fi jenneeni waan tokko kan jechuu fedhu osoo hin jenne hin dabarre isinii amma G4 yookaan G5 fi Ameerikaa kan keessa jiraatanii kun carraa guddaa uummata Oromoo kan biyya alaa keessattuu kan Ameerikaa kaabaa keessa jiraatu wajjin wal arguuf isinii uuma. Uummattoota Oromoo dargaggoota keessattuu warra fedhii siyaasa Oromoo gubbaa qabanii fi bifa kanaan dhaamsi adda barsituuf maal? Iddoo jirtanitti tiimaappii godhaatii 3-4-5 dhibbas ta'aatii iddoo jirtanitti nu keessummeessaa dhufnee isinitti dubbannaa walitti dubbannaa. Kanaaf immoo faasiliteetii carraa akkasii akka nu kennitanii iddoo jirtanitti amma dandeessanitti warri Chicagoos, warri San Diegoos, warri DCs, warri Minnesotaas, warri eessaas haa ta'u jina furguddaadha. Iddoo jirtanitti walitti maatii hamma dandeessanitti maal barbaaddu, maal hojjechaa jirtu, attamitti hojjechaa jirtu, caasaan keessa maal isa jedhu nu gaafadhaa, wal gaafannaa. Hamma dandeessanii networkii nu hojjedha. Sinis hamma humna keessanii nu gargaara. Filannoon bar dhufaa deemaa jira. Amaarii baay'ee gurmaa'ee jira. Isin nu wajjin dhaabbadha. Isin wanni isin gargaarsi asitti isin nu gootan doolaariin tokkoon achitti birri hedduu faayidaa nu qabdi. Filannoo bar dhufuutiif nu dagatina waan jedhu jettee jirta sun irratti ilaalchisee. Amma warra tokko amma Noorz Ameerikaa kanatti warra nu gumaachuu qabna. Sappoorti guruppii qabna. Sappoorti guruppiin kun amma humna isaa yaalaa jira. Inni kan isaan jedhanii $1 a day jedhu. Gaaf tokkotti namni tokko hirbaata nyaatu doolarii tokko lafa kaa'ee ji'atti doolarii 30 ta'a. Waggaatti immoo doolara 365 ta'a. Gara biyya keenyatti immoo jijjiirte immoo gara 7,000 olii ta'a. Kun ulaa baay'ee cufa. Hoddoo bira iddoo dhalattanitti illee aanaa tokko nu gargaartanii namni tokko waggaatti aanaa ofii hamma soo nu gargaare laga baay'ee ce'uu dandeenya. Filannaadhaan illee akka barbaachisu argachuu dadhabne humna Oromoo laga ce'uu danda'u. Humna Oromoo rooroo ofirraa deebisuu danda'u. Humna Oromoo mirga ofii eegsisuu danda'u.
ijaarsa akkasii ijaaruu hin dandeenya. Nu bukkee dhaabbadhaa kanaaf sin gaafan. Yaa Dr Marara Gudina dhugumaafuu gaafif deebiina waliin goote yeroo kan kee dhipha san gubbaa naa kennite daawwattoota keenya ka Dr Google Show sin dubbachuu keessanii baay'ee sin galateeffadha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya gabaabaan ka gaafif deebii Dr Google Show Dr Marara Gudina waliin godhe asumaan raawwata wanni an dhaamachuu barbaade Dr Marara Gudina namni ilaalcha adda addaa qabaatus nama Oromoo siyaasaa kan dhufe wal kabajna walirra dhageenya jedhanii dhugumaanu hayyuu kenna nam siyaasa Oromootiif jedhu of kenne nama biyya san keessa tahee gartee mootummaa barree wayyaanee sun dur dhaabbatee waan fedhu mirga Oromoo gubbaatti osoo hin sodaanne jedhuun hayyuu akkasii kana keessummeessine simannee waan isaanillee irra dhageenye yoo itti amannillee gargaarree deemna waan akka malee gaariiti yaanni Oromoo tokko qofaa miti kan Oromoo bilisa baasu yaanni adda adda jiraachuun mala yaanni hayyoota kennaa cuftinu baay'ee barbaachisaa wala dhageenyu wala kabajnuuti wala ulfeessinuuti Oromoon duru keessummaa ofii kabajee galchaa nulleen keessummaa keenya kan Ameerikaa kan dhufe kabajnee ulfeessinee akkasiin tokkummaa fi deeggarsa Oromoo barbaachisaa akka ta'e agarsiisnu jedha waan daawwataniif galatooma.